Wajjira mana lubummaa aanaa kanaa akkasumas namoota hojii gaarii hojjetan barsiisuudhaan qindeessuudhaan mijeessuudhaan hiyyeessota biyya alaa keessatti hojii gaarii namoota kan barsiisaa turan amma sanatti jiran akkasuma hojii kana deeggaruudhaaf addatti kan argamu tokko biyya alaa keessaa teessanii kana kan ilaaltan akkasuma hundumti keessan carraan iddoo kanas ni kenneenna afeerraadhaan gaafa furaa jireenyaa kana hirmaachuuf iddoo kanatti kan argamtu hundumti keessan akkam jirtu akkam bultanii ameen waaqayyoo guddaa xinneessuu kan danda'u isa xinnaa ta'uu guddisuu kan danda'u harkisaa duwwaa kan ta'e akka buutee sammoo itti fayyadamuu dandeenya akka ulaa taasisuu kan danda'u hundumtuu barruuf harkasaa keessa kan ta'e waaqa keenya galanni kolfinni isaa haa ta'u. Qulqulleettii haadha keenya Dubroo Maariyaam ergamootaaf toloota qulqulloota hundumaa handaara samii lafaatti maqaan isaanii bara baraan kan kabajameef kan eebbifame nuuf haa ta'u. Gabaabsinee sagalee waaqayyoo maaliif kun nuuf kennan carraa nuuf haa jedhu akka isinitti dhaga'amu inni biraan mooraalii yookiin hallee obboleettii keenya walakkaa hannaa ofii isheetii jireenya ishee fooyyeffachuudhaaf biyya hambaa biyya ormaa keessa teessee haadhaaf abbaa isheetiif yookiin firoota isheetiif gochuun utuu irra jiru qabeenya kana kuufachuun osoo irra jiru biyya lafaa irratti suugaa argachuuf biyya waaqaa irratti jireenya bara baraa argachuudhaaf hojii gaarii kana ofii hojjette. Kana qofa osoo hin ta'in kiristaanotaaf yookiin namoota hojii gaarii hojjechuu danda'an hojii gaarii hojjechuu barsiisuuf fakkeenya ta'uudhaaf kan goote hamilee isheetiif eebba isheetiif akkasuma abbaa keenya dubaayyalee hamilee isaaniitiif obboloota keenya deeggarsa kana godhan duras dhaabbatanii fagoo jiraatanii akkuma kana kabaja bataskaana keenyaatiif sagalee waaqayyoo gabaabsinee barsiisnaa waaqa hunda keenya nu barsiisu. Mee sagalee kana osoo nu wajjin amma nyaata foonii nyaata miti amma mudhaan gaaluu waaqa hunda keenya nu sooro. Waan an jedhu na duukaa jedhame hiyyeessotaa fi jedha rakkatootaaf fayyaadha kan galateeffamedha eebbifamaadha waaqayyo hunda keenya nu barsiisu. Amma sagalee keessan yeroo dubbadhaa jedhu qofa dubbadhaa nyaata olii dhugaatti harkatti hambistan egertu godhattu amma waaqa dhaggeeffanna waaqa nu taasisu. Sagalee kana kan argannu faaruu daawit faaruu 41 lakkoofsa qofaarratti sagalee barreeffamee jirudha. Sagaleen kun sagalee jajjabinaa taamamu sagalee jajjabinaa sagalee jajjabinaa namoota hojii gaarii hojjetanii harka qalleeyyii rakkattoota hiyyeessa dubbisan waan hunda isaaniitiin warra hidhaman warra dubbisan warra dhukkubsatan warra gaafatan warra rakkatan warra gaafatan sagalee jajjabeessuudha. Inni kan biraan namoonni hojii gaarii gaafa hojjetan waaqayyoon biraa maal argatu? Maqaan isaanii maal jedhamee waamama kan jedhu maqaa namaa jijjiirra hojii gaarii jechuun isa kana nu barsiisa. Inni biraan namoota tarii qabaatanii qabeenya qabaatanii ofii isaaniirraa hafee namootaaf kennuu danda'anii akkasumaan balleessaa keessaa dhiisanii deemanii akka isaan hiyyeessota gargaaranii lafarratti sugaa argatan eebbaa argatan barsiisuudha. Achi keessatti immoo isiniif hamilee guddaa horaa maaliif namni nu godha kan jedhu akkasii yaadda isin godha. Kanaaf qulqullaa'uu ለችግረኞችና ለምስኪኖች የሚያስብ ምስጉን ነው ብፁዕ ነው።
warra hiyyeessotaaf, warra harka qalleeyyiidhaaf, warra rakkatootaaf kan yaadu eebbifamaadha, galateeffamaadha jedha. Namni gaafa gocha namaa godhu gochi tola ooltummaa yookaan immoo hojii gaarii kan jennu qulqullaan Iyyaaqoon ergaa isaa boqonnaa 2 lakkoofsa 15 irraa kaasnee gaafa ilaalu akkasitti ibsa. Namni isin keessaa jedha yaa obboleessa koo yookiin yaa obboleettii koo isin gidduudha namni yookiin obboleessi kee obboleettiin kee yookiin abbaan haati kee utusuu keessa ta'u yoo si biraa rakkatee waan nyaatu dhabee waan dhuguu dhabee waan uffatu dhabee natti qorre yoo jedhee harka sitti hiixatee jedha. Akkamatti sitti ta'u akkamatti quufi akkamatti dheebuu bahe akkamatti sitti ta'u yoo jedhe maal godhaafi jedha. Kana gaafa barsiisu amantiidhaaf hojii gaarii yookiin hojii amantii kan jedhamu wal bukkee qabsiisee qulqullaa Iyyaaqoob barsiisa. Namni amantii qabaachuu danda'a. Namni amantiidhaan seexana baasuu danda'a. Dhukkubsataa dhukkubaa kaasuu danda'a. Waan gurguddaa ajaa'iboota gurguddaa yookiin raajiiwwan gurguddoo dinqii gurguddaa hojjechuu danda'a. Inni guddaan garuu hojii gaariidha. Hojiin gaariin kiristaanni tokko kiristaana ta'e tajaajilaa tokko tajaajilaa ta'e hojii gaarii hin hojjetu taanaan gatii qabu. Kanaafidha namni obboleessi kee amantii qabaate yookiin namni tokko amantii qabaate garuu hojii gaarii hin qabu yoo ta'e minni xaxumaadha. Maal fayyada? Maal gargaara? Maal bu'aa jedhee gaaffii kana gaafatee namni obboleessa isaa beelee obboleettii isaa beelofte dheebotte hidhaa kan ta'e kan daare kan rakkate akka yaadatu sagalee Waaqayyoo barsiisuudha. Kanaaf walumaa gala namni gaafa hojii gaarii hojjetu amantaan isaa sun qofaa isaa bu'aa buusuu hin danda'u. Bu'aa buusuu hin danda'u. Fakkeenyaaf ampuuliin mana keessa jiraate yookiin jenereetara yookaan meeshaa elektirooniksii tokko fayyadu yoo qabaanne achi keessa humni ibsaa yookaan humni elektiriikii hin jiru taanaan meeshaan sun faayidaa hin qabu. Faayidaa qaba? Ampuuliin kun jiraatee ibsaan hin jiru taanaan faayidaa qaba? Amantaa jechuun yookiin amantii jechuun akka kana. Amantii of harkaa qabaannee hojii gaarii keessaan hin hojjennu hojii gaarii hin qabnu taanaan du'aadhaa yoo hojjennu. Kan du'edha. Amantiin hojii gaarii hin qaban kan du'edha jedhee qulqullaan Iyyaaqoob yaada abbaan keenya ogeessichi faarfataan raajaan sun mootii guddaan sun Daawit dubbate akkasitti gaafa jabeessu hojii gaarii kan jedhamu wantoota garaagaraatiin karaalee garaagaraatiin dalaguun ni danda'ama. Hojiin gaariin beelaa beela baasu, dhiigotaa deebuu baasu, isa daare uffisuu, isa hidhame gaafatu, keessummaa simachuu kanneen kana fakkaatan hojii gaarii jedhamu. Hojii gaarii kan Daawit akkasittiin erga dubbate, Yaaqoob akkasittiin erga dubbate, Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 30 kaasnee yookiin keessuma 33 gaafa dubbisnu lakkoofsa 31 kaasee ilmi namaa gaafa dhufu jedha. Kiristoos Yesuus Waaqayyo ilmi murtiidhaan gaafa dhufu ergamoota qulqulloota isaatii wajjin marfamee kabajamee ulfinaan dhufaa jedha. Gaafa dhufu sanatti qulqulloota gara mirga isaa cubbamoota gara bitaa isaa dhaabaa jedha. Warra gara bitaa nyaatu dhaabuuf warra gara mirgaa dhaabuuf jechoota ja'a yookiin wantoota qabxiilee ittiin mirga dhaabuuf bita dhaabu ja'atu jira jedha. Isaan keessaa wanta namatti kaasaa ture. Inni tokko beelaa beela baasuu, dhiigotaa dheebuu baasuu, isa daare uffisuu, isa hidhame gaafachuu, isa dhukkubsate gaafachuu, keessummaa simachuu kun qabxiilee ja'a. Qabxiilee hojii gaarii ittiin hojjennu ja'a. Namni hojii gaarii kana hojjetu mirga Waaqayyoo dhaabbatu. Jireenya bara baraa jiraata. Toloota jedhamu gaafa Kiristoos ragaan ittiin baama. Namni hojii kana hin hojjenne hin dalagne immoo hojii gaarii hin qabaatu. Hin hojjenne jedhamee ittiin bitan yookaan immoo abidda bara baraa gahaan namtu itti murtaa'a. Kana Waaqayyo gaanamiin dhaabbachuu hin dhageenye nama oolchu. Hojii gaarii hojjennee warri nyaannes warri nyaachinnes warri uffannes warri uffachiisnes mirga Waaqayyo akka dhaabbannu yeema Sillaasee nuuf haa ta'u. Kanaaf dadhaba namni isinitti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Sila waan tokko isinii kaaseera. Isin namni mootummaa Waaqayyo akka dhaaluuf sababa. Namni hojii gaarii akka hojjetuuf sababa isin. Inni garaa jira? Hojii gaarii hojjechuun inni guddaan mana sangiif deemtanii nyaatu. Sirrii moo sirrii miti? Sirrii miti? Lafa servisiirus dhattanii nyaatu. Sirrii moo sirrii miti? Masgiida sin nyaatu. Sirrii moo sirrii miti? Chaarjii sin nyaatu. Namni sin dhowwu hin jiru.
kaayyoon obboleettii keenya walatti aannan yookiin abbaan keenya namoonni addana jiran hojii gaarii keessatti hojjetan garuu isa lafarraa kana qofaame mootummaa Waaqaa dhaaluudhaaf waan ta'eef egaa namni akka mootummaa Waaqaa dhaaluuf isin eebbisuu qabu. Mucaan kun yookiin walatti aannan nama amma kana uwwisuun in ulfaata. Isin amma fayyaa qabu Waaqaa fayyaa isiniif alaatu. Fayyaa dhabuun hiyyummaadha. Dhugaa jirtu hiyyummaa guddaan fayyaa dhabuudha. Qaama hir'uu ta'uudha. Nama gidduu deemuu dadhabuudha. Isin qabu fayyaa qabu baay'ee keessan as keessaa tarii dhugaan namoonni iddoo kana keessa yoo jiraatan illee baay'een keessan fayyaa qabu. Fayyaa akka argattu kana nama fayyaa si baraatee dhaaniin. Fayyaa si baraatee dhaaniin. Simboo si ta'uu dhaaniin. Isheen kan isin barbaadde simboo lafarraa amma nama tokko daa'ima kana uwwisuu dadhabdanii iddoo kana teessu buddeena nyaatanii humna dhabdanii iddoo kana teessu sirrii moo sirrii isheen kana hojii guddaa amma kana nyaatiste kanaaf Waaqayyo jireenya dabarre sugan darbaa isheen abalaatu kana sirriin jechaa isin maa inni ga'een keessa maa inni hojii gaarii keessatti ga'een qabdan kan jedhu sirriin kan jechuu barbaadu. Yeroo baay'ee hiyyummaan fayyaa dhabuudha isiniin jedheera. Hiyyummaan sammuu dhabuudha isiniin jedheera. Hiyyummaan nama dhabuudha. Hiyyummaan waaqa dhabuudha. Amantaa dhabuudha. Isin galeera? Kanaaf hundumti keessan waaqa qabaadhaa. Isin galaa jira? Waaqayyoon qabaadhaa. Amma ishee isinii laatte kanaaf eenyu kenneef? Miti? Yeroo hundumaa harka namaa eeggattu eenyu kenneef? Namoota kana kennaa isinii kennan kana irratti waaqa yaadadha. Isinii galaa jira? Waaqa sodaadhaa, itiksii qabaadhaa, naamusa qabaadhaa. Isinii galaa jira? Amma gaafa nama dura teessan barandaa bataskaanaas gaafa teessan barandaa namaas gaafa teessan iddoo kamiin illee gaafa deemtan naamusa qabaadhaa. Isinii galee? Nama rabaarina, nama narrabsina, nama hin dheekkamina. Kan isin qallabaa jiru uummata kana. Uummata Waaqayyo laate kanaaf waaqa kadhadhaa fi kadhannaan keessan namicha sana caalaa baay'ee dhaga'ama. Isinii galeera? Yoo namoota duratti kasoomii keessan gaarii ta'e fakkeenyaaf amma hiyyeessoti yeroo baay'ee waaqa waan hin qabaanneef dhukkubatti itti dabalamaa deema. Agaanittiitti itti hirnama, seexanatti itti hirnamaa deema. Ishee qabu kana qofa otoo hin ta'in isin keessan namni beekaawwii otoo hin rakkatin, otoo hin beela'in, otoo mana waan dhabin qannoo qabaatee jira. Abbaan isaa fira bareedaa qabaatee fira qofa osoo hin ta'in qabeenya gaarii osoo qabaatu isin keessa ta'u baay'ee jira. Ni gala? As keessa kan taa'e jiru waaqaaf wareegee fakkeenyaaf abbaan keenya Gabra Kiristoos hiyyeessa ta'anii mana caaqula yookaan mana mushurrummaatii ba'anii diinqa mushurrummaatii ba'anii hiyyeessa ta'anii mushurraa Waaqayyoo ta'an. Amma hiyyummaa kana keessa teessaniis ganama kana maaliin nyaadhaa guyyaa kana maaliin nyaadhaa moofaa rakkinaa qodaa rakkinaa sammuu rakkinaa qofa baattanii deemtuu hin ta'in rakkinni hamaan dhufu. Gaafa foon kana muudan waaqa dura deemu. Alaazarii Wangeelofaas boqonnaa 16 irratti hiyyeessa akka keessan barandaa namaa taa'u harka namaa eeggatu ture. Garuu amantii guddaa qabu. Waaqayyoon ni amanaa, ni qorrooba ture, ni sagada ture, ni qofa ture, arraba isaa bareedaa ture. Hiyyeessi sun garuu qabeenyas qaba, fayyaas qaba, badhaadhina qaba, waaqa sodaatu. Saroota isaa wajjin taa'ee nama gaafa addunyaa kanarraa darban Alaazaar akka keessa iddoo kana taa'atu mirga Abrahaamiin taa'ee sooressi biyya lafaa sun immoo Siyooniin dhaqe. Waaqa Siyooniin nu haa oolu. Isin amma jireenya kana keessa teessanii tarii ijoollee kan qabdan ijoolleen kun immoo kana keessaa booqaa biyya nama kadhadhaatiin namni isinii barsiisu jira. Ijoolleen keessan akka baratan biyyaaf akka ta'an warri immoo kana dargaggeessa fayyaa keessanitti deebi'an akka hojjetan waan argatan keessaa hiyyummaa suma argatan harka kadhatanii birrii kun yoo isinitti ilaalu birrii tokko immoo hiyyeessa kan biraa biraa dhaabatu warra isiniif kennu eebbisaa amma wayyaa kana amma abbaatiin dhumarratti abbaan keenya waan tokko jedhan wayyaa kana
ingurgura namina gurgura ye tiga sama ya semua beri kuda harga sudah beri pun kuda dah ya fadadi orang berat uang nami bayar barandau loh baranda ke amara kali ada ini na bisa kameramu ku ya bra euro brand sirawante Ani rumah harga sih. Ani rumah harga. Ila agar tadi akasnya jadi naga mana Ani kanan upad kita kita euro sana nami bayar akas ini dulu akas ini cuba ini kalau ya kalau dari objek ayah sadar lagi di mana kan sih jawab boleh nya kalau ini berpindah sahabat tahu boleh sih kita tanah apa kenya dua kilo boleh lagi nama kami itu degersa kan udah waktu yang degersa poni busari batasus jadi poni busari batasus biaya kenya rakin habalis namo ta harka nama ekata to tuntain namo ta nama afken nan biaya kenya apa bayu su kubanura ada bersu acu mangkanan di sini timu qulqullina geessan eeggachaa dhibee kanarraa of eegaa adeemaa hin taa'u fayyaa isinii falatu horaa bulaa galatuma. እሺ tokkicha qo'a inxumurraa qo'aati abbaa keenya luba girmaa akkuma beekamu qeesiin duratti keessa qofaa kadhasa miti qeesiin qaddasuudha kanaan booda gara manaa galuudha amma akkas miti namichi eebbi barakanni garaa garaa argama jecha nu barsiisan nu waa baay'eedha tokkoffaani isinis nuuf akka lammiidha nu barbaachisu kadhataa jechuun hiyyeessa jechuun isaan nutti himaniiru hiyyeessa jechuun tokko kan waaqa hin qabne lammata ija luka gurra kan hin qabne socho'uu kan hin dandeenye isin hin baatu isin hin galtu bakka waa jiru dhaqeellee qambasuu hin dandeessu kanuma immoo carraa kana kan hin arganne hin jiru bakka sabaraatti kufee kan jiru mana isaa keessatti kufee kan jiru kallattii garaa garaatti dhibeedhaan kufee kan jiru ni jiru hiyyeessa jechuun yeroo baay'ee dhabiinsi boquu nama buusa yookiin immoo namaa gadi nama godha nutis namaa gadi of goona gaafa waa dhabnu irra keessa ani bakka akka namaatti ba'ee galuu hin danda'u tarree namaa dhaabachuu hin danda'u nama faana ba'ee galuu hin danda'u namoonni uffata ilaalanii qabeenya ilaalanii waan dhumtu kana ilaalanii namoota gargar baasan jiru namni maal ilaala uffata ilaala kan laalamuu qabu garuu kirrii namaa sila maal jedhanii Alaazar inni hiyyeessi mootummaa waaqayyoo dhaale sooressi garuu si oolu galee jechaa jiru qabeenyi ofii mootummaa waaqayyoo nama dhaalchisu inni har'a qarshiidhaan boonu bor dhabuu danda'a inni har'a argate bor dhabuu danda'a qabeenyi fixeensa isin keessa guddaas kan lakkaa'e coomas muree biyyas kan bulche jiraachuu danda'a inni guddaan garuu ganama namaa miti galgala nama waaqayyoo haa tolchu hunduma keenya galgala keenya haa tolchu baay'ee sittiin baay'isu nu kabajanii dhuftanii kabaja argadhaa ulfinaan si waamne ulfinaan dhuftanii nuti toleera haalli tasgabbii keessanii haalli dhaga'uu keessanii baay'ee nu gammachiise yeroo baay'ee maabarri kunis maabarri keessa jiru maabara sillaaseedha ijoolleen kunis maabara sillaasee keessa jiru maabarri laasi jira maabarri Mikaa'elaa Giincii yeroo baay'ee achitti uffata kana binnee namoota kennaa kan ture waayee kan biiroon ku asuma ture jedha fuuldura yeroo baay'ee isin argaa homaas ni godheen beeku kan kenne nama ishee dhala teessee mucaan keessan gaafa laattu bakka hojjetutti namoonni baay'ee hin jiru maaliif achitti hojii barakataa kana hojjenneefi Ameerikaas haa ta'u Giinciis haa ta'u Oromoomis Addis Alamis haa ta'u inni yaadamu dadhabaan mana waaqayyootti dhufeetu waa argachuudha waan ta'eef kana yaadne asitti yaadne malee mucaan kun biyyaanis miti anis biyyaanis miti dhimmi kun immoo hojiin hojjetamu biyya laalanii miti bakka dadhabaan waaqayyoo jirutti kan laatamu isinis ulfina argadhaa wanti yaadne sila egaa dhugaasa gaafa sanitti immoo teenyee obboloota keessan
walitti Sillaasis walitti Tsaadiqis keessumaa walitti Tsaadiq erga guyyaan kun yaadamee qabee mucaa godha waan ta'eedhaaf dirqaman sitti kennu wanta raawwachuu maltu hundumaa raawwachuu maltaan jedheen ishiinis hin dinne hojii kanatti galte akkuma kana obboloonni keessan isaan sunis ishee gargaaranii ishee dhimma irraa dabalattee ishee kanattis mucaa godha waan ta'eedhaaf hundi isaa ijoollee godha waan ta'eedhaaf ayyaduun qabu. Bilbilaan hoolota jiraadha itti mee rakkoon qabu jedhamu. Nama baay'ifattee obboleettiin keenyas giinci irraatii dhuftee isaan sunis dhufanii abbaan keenya immoo dhimma ta'e wayii dhufan. Har'a dhimma ta'e waan guddaa wayii qabna. Isin keessummaa kabajaa keenyadha. Namni iddoo ulfinaatti mul'achuu barbaada. Iddoo gaariitti mul'achuu barbaada. Yookiin iddoo namoonni fufurdaan jiran uffata gaarii uffatan jiranitti mul'achuu barbaada. Garuu eenyuutu isin keessa bilisaa kan ta'uu barbaadu tajaajilaa keessan haa ta'u jedha. Maannin kan naante balaa immoo namni fadhi yennaante agargaarii ruum jedha. Wangeeluma akkana jedha. Warra kufe kan kaasu waaqayyo, warra tuffatame kan jaatu waaqayyoodha. Kunuuf kabaja guddaadha. Mucaa isheen isee laatteef kabaja guddaadha. Mucaa ishee isin hojjettee warra gargaaree isin dhiyeessee kabaja guddaadha. Kabajni guddaan isa kanadha. Eenyumtu yoo guddaa ta'uu barbaade kana yoo isin faana hojjete isin kan lafa waaqayyoof laata. Qarshii keessan biyya lafaa irratti walitti hin kuufatina wangeelli waan jedhudha. Guyyaa har'aa kan argamne hunda dursa qarshiin dursa bee yaadameef ergame birrii 8,000. 8,500. Gaafa yaannu gaafa hojiitti galamu farsoo gaafa jedhamu buddeen gaafa jedhamu shunkurtii gaafa jedhamu xaaxaansa keessumaa harmoonni baay'ee as kee jirtu hin beektu waa'ee hojii bara kana. Zayitiin leetiri 3 meeqa baasaa isa kan isinitti himnu waliigalli isaa birrii 10,000 fi birrii 400 saantii wayii qabdi. Kan biyyatti dhiisa 10,000 fi 400 hojii fixe. Fooxaan kun gabaa irraati namoonni beektan meeqa baasa? Asitti meeqa? Dhibbaan meeqa asitti? 250. Akkasuma miti? Uffata kana garuu deemnee markaatoo irra naggaadee irraati 100 birrii 10 binne tokko ishee. Bisaatii waan qabuuf akka naggaadee 100 fudhan. Uffata kana gaafa baastaa ta'e birrii 5,900 waan ta'eef. Uffanni kun deebi'ee bittaan farsoo jira. Bittaan xiqqaatti foon jirti. Shunkurtiin jirti. Zayitiin jira. Barbareen jira. Kana walii ta'e birrii 10,000 fi 400 obboleettiin keessan gaaddisee kan jedhamu. Haala kan jiraattu maqaan kiristinnaa ishee Walattaannaa jedhama. Ishiitu isin uffisee, ishiitu isin laatee waaqayyo isheedhaaf haa kennuufi, nagaan isheedhaaf haa galchuufi, waan hundumaa isheedhaaf haa milkeessu. Egaa sagantaan kunarraa kanaan bareedee itti aanuudhaan immoo obboleettii keessan Gannat Walatta Tsaadiqas Molonkoomii naannaa Arseemaa jiraatti. Isheen immoo obboloota ishee Walatta Sillaasee warra kaanis as tabaabbartee hojiin kun akka bareedutti. Dhugaa waaqayyo dubbachuuf taanaan har'a maatii ofii bulchuun biddeen ishee laachuun ulfaataadha. Nama amma kana haa xiqqaatu isin qammasiisu isin tuffisu salphaa miti waan ta'eef kadhadha. Abbaan keenya kadhannaa xumuraan ufaa xumuranii umara ol kaatanii eebbistanii galtu guddaa galatoomaa ulfina argadha. Tokkicha qo'aa'een xumurra. Salutaro. Ani amatee tanii qopheeffadhee afaan xaammatee wannoo jedhee aananii narraa fudhatanii ergaa karaa beekaa kiristaanatti naa dabarsa. Eesh kadhannaaf olkaa kadhannaadhaaf. Abbaaf galanna ta'u, ilmaaf galanna ta'u, firoota galanna ta'u, abbaaf galanna ta'u, ilmaaf galanna ta'u, firoota galanna ta'u. Waaqayyoon gaddeessi qulqulleetti dubbatu waan galanna ta'u, gooftaa keenya Kiristoos dhiifama isaatiin akka nu yaadatuuf baatii isaa lammaffaa akka nu qaannessinee maqaa isaa galateeffachuu isaa dammaqsuuf isa waan akka barbaachisuuf yaa giiftii keenya qulqulleetti dubroo Maariyaam kadhata keenya lubaasee cubbuu keenya nu dhiisisi teessoo gooftaa keenya fayyisaa keenya Kiristoos kadhata keenya nu dhiisisi nyaata kana kan nu nyaachisee ofoo kana kan nu baasee nyaata uffata keenya hundumaa kan nu qopheesse
cubbuu keenya hundi waaqayyo buufse uffata adii keessaa qulqulluu goochaa kan nuuf kenne hanga yeroo kanaa kan dhufe waaqayyo hanga hubannaa ta'u kan sadees qulqulleetti dhibroo maaliif kenna ta'u uffata kan isaa kenna ta'u maqaan waaqayyo har'a yeroo hundumaa bara baraan kan galateeffameef kan eebbifame nuuf haa ta'u ameen kan nyaanneef kan nuti waaqayyo foonii dhiigatti nuuf haa jijjiiru kan nuuffise waaqayyo galanni kolfinni isaaf haa ta'u suga foonii nu sooreera uffata foonii nu sooreera suga fooniif lubbuu akkasitti uffata lubbuu jireenya lubbuu qannoo lubbuu waaqayyo hunda keenya nuuf haa laatu obboleettii keenya walitti aannaa waltajjii kanaaf ka'umsa taate sababa taate waaqayyo keessa bulee hojii gaarii kana kan fooniif lubbuu isheedhaaf lubbuudhaaf nuuf fooniif hunda keenyaaf immoo tajaajila akka mijatuuf gootee haala kana qindeessite biyya hambaa biyya ormaa keessa teessee akkuma isiniin jedhe sila kuufachuu dandeessi turte ganaa jireenyi fuula ishee dura jira. Hojii guddaa kana nama baay'eetti illee kan ulfaatu hojjette waaqayyo jireenya bara baraatii ishee nuuf haa yaadatu. Suga fooniin ishee yaadatu. Eebba lubbuutiin ishee yaadatu. Waan nyaattu, waan dhugdu, waan uffattu, waan itti jiraattu waaqa walaatuu fi alagaa fira ishee haa taasisu. Fira ishee gara laaffisuuf biyya ormaa biyya hambaa jirti. Gaafa deemte geejjibaan qilleensarra deemte ammas qilleensarra dhufti. Hojii hojjettu biyya sana keessatti waaqayyo xiqqoo ishee waaqayyo haa guddisuuf, hirruu ishee haa guutuuf, cubburraa kan hafe fedha ishee hundumaa waaqa haa raawwatuuf gara biyya kanaatti immoo fayyaa nagaadhaan deebitee jireenya gaarii lafarratti gaa'ela bareedaa jireenya fooniif barbaachisu akka waaqayyo jaallatetti iseedha eebbisee jireenya Haannaa jireenya qulqulleettii Elsaabeet jireenya Saaraafaa haadholii qulqullaa'oo akka jiraattu mana gaarii jireenya gaarii akka jiraattu amantii gaarii qabaattee akka jiraattu hojii gaarii kana caalu iddoo garaagaraattis isiniifis deebitee akka hojjettu waaqa ishee eebbisu biyya waaqa irratti mootummaa bara baraatti ishee yaadatu abbaa keenyas obboloota keenya kana waan isheen hojjette kun biyya fagoorra jirti biyya hambaa jirti achi taa'amee qarshii erguun ni danda'ama akkasitti qindeessuun garuu nu ulfaata batalee nama 60 gara nama 70 gara 100 ta'uu dandeessu kana qindeessuun nu ulfaata mata cabsaa mata dhukkubbii baay'ee qaba abbaa keenya kana qindeessan ishee barsiisuudhaan dubbachuudhaan hojii kanattis kan kaasan waan gaarii kan godhan abbaa keenya waaqayyo umurii tajaajila isaanii nuuf haa eebbisu dhugaa dubbachuudhaaf kana qofa miti asitti miti akkuma maqaasan maayibara Sillaaseedhaaf maayibara Mikaa'elaatiin ijoollee biyya hambaa jiran biyya alaa jiran qindeessuudhaan mijeessuudhaan hojii guddaa isaan hojjetan hojii dhaabbataa isaanii miti hojii ittiin mindaa nyaatan yookiin ijoollee mana isaanii ittiin sochoofatan hojii bukkeetti cinatti hojii isaanii cinatti kan ittiin hojjetanidha kan isaan hojjetan kunoo waajjira kana keessa jiru waajjira kana keessaa kan kaffalamu immoo nu beekna nama tokko bulchuu hin danda'u isaaniif iyyuu deeggarsa biraaf barbaachisaa deeggarsa fooniif lubbuu waaqoo isaaniif haa godhu kana caalaa guddatanii tajaajilaa guddatanii barcumaan guddatanii hojii gaarii akka hojjetan waaqoo isaanii eebbisu ijoollee qabu mana isaaniif ijoollee isaanii jireenya isaanii waaqoo nuuf haa eebbisu obboloota keenya kanas waaqoo nuuf haa eebbisu hunduma keenya waaqoo nuuf haa eebbisu ifa waaqoo isaatiin kan nu ga'e fayyaaf nagaadhaan ifa ol ba'uu isaatiin hunda keenya nu haa ga'u kan balleessine waaqoo nu dhiisee kan hir'isne itti guute hafaa yeroo keenya biyya lafarratti umurii dheeraa eebbaan badhaadhe biyya waaqarratti mootummaa isaa keessatti hunda keenya nu haa yaadatu abbaa keenya samii jiraatu Baakee agarateeffamu jaalalli keessa bira darbate akkasumas lafarratti kan dhugoo guddina keenya har'aaf nuuf kenni yakka keenya nuuf dhiisi nunis warra nu yakkan hundumaa akkuma deemnu gara qorumsaatti nu galchi hamaan oolchi malee mootummaan kan keeti hoo kunis galannis toora baraaname yaa Maariyaam yaa Gibsiifoo nagaa Gabriilis ergamaa nagaa siin jenna yaada keetiin duroodhaa foonkeetinis duru yaada Waaqayyoo si nagaan siif haa ta'u dubartoota hundumaa keessaa fo'amte ati galee bareedeedha firiin gadameessa keetiis kan eebbifame kennaan kan guutamte gammadi Waaqayyo yeroo jaalatamaan makee gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesus Kristus bira araaraaf ni kadhatu cubbuu keenya hanga baraatti amee cubbuu keessan irraa kan hiikamtanii bilisa kan baatan ta'a anis isinis mootummaa Waaqayyoo akka dhaalluuf yeroo 12 yaa Kiristoos nu fayyisi jennee akka kadhannu akkuma ammaa Maariyaamii fi nu fayyisi Kiristoos jennee yeroo 12 akka kadhannu
Kajajabinaan osoo hin beeku bollaalumaan yaaduudhaan dubbachuudhaan dalaguudhaan cubboo hojjetan hundumaarraa Waaqayyo isin haa eegu Waaqayyo isin haa qulqulleessu tataa. እሺ ምናልባት ያደ ገገባብዱ ወንቲ እስንራ ፍደን ወጀራቴ ወንቲ ጀተን ወንቲ ስንት ደጋም ወጀራቴ ወንተማ አርገሜ ፊ ወንተማ ራወተሜ ከነራቲ ነመለ መሰዲ ዮ ያን ጀራቴ ያደ ገባባ ኤበሶተ ነምኒ ዋጀተን ወጀራተን እሺ Asimot arani mulatan kan wang isani alat, Rabbi isani alat. Namun tu mani tiru anutar, Rabbi isani atar, Fayyasani aken, Anna fayyasani aken. Isani nagan agal, Iya kenyati nagan agalan. Wakayo sana kisu, wakayo sani adakku. Adele bu. Injil tulan nuago, aman mundi nuago, bekerja bekerja atau, mundi dia atau, buli dan naba atau, dan kuno, mua cinta ini darah nubat ini, minan nubat ini, aku met kaya sani akhir, mungkin dia nari cina akhir, aku lagi, lagi mana lagi, kadang begitu. Waaqayyo sana aken karsa rabbiyan Waaqayyo sana karka Waaqayyo sana adani nukarka Waaqayyo isani sa kalmat mo karkasa gudda kennu wondirenu ajira እሺ ወሎ ፋና ካቲ ኤቢሳ ዴማ ከነ ጫልቶ ሙሪራ ወሎ ማካቲ እንዱም ትኬሰን አፋኖ ቤተኔን እሺ ጥሙሬራ ነጋንገላ ዋቀዮ ስንፋና ታው ነጋር ገዳ ፈያታ Sani daba, mirka sani daba.
jiruunsa hiyyeessotaaf kan yaadu ni eebbifama jiruunsa hiyyee mirga isaanii dhaba mirga isaanii dhaba mirga isaanii dhaba mirga isaanii dhaba yemmuu dhufu kiristoosuma isaa Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ni amanna አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ረዴቡudhaan akkam ooltanii akkam jirtu akkam yoo nageessanii guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise waaqni abboolii keenyaa galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Wangeela qulqullicha Isaayyaas raajii Isaayyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 19 gubbaa irratti tola yoo jettan yoo ajajamtan eebba waaqayyoo nyaattu jedha. Yoo diddan garuu seefiin waaqayyoo isin nyaataa jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Akkuma beekamu kallattii garaagaraatiin hojii hafuuraatiif, hojii barakataatiif, hojii eebbaatiif, hojii gaarummaa qabuutiif, hojii qajeelummaa qabuutiif ajajamuun waaqayyoo irraa gatii guddaa namaa laata. Waaqayyoo irraa gatii guddaa namaaf argamsiisa jechaadha. Akkuma beekamu haalli ajajamuu keessan ammaa kuni warra kaanis barnoota guddaadha kan ta'u. Har'a namni birrii amma barbaade namatti laate birriin isaa sun buddeen ta'uu hin danda'u. Birriin isaa sun qarshii ta'uu hin danda'u. Birriin isaa sun nama ta'uu hin danda'u. Bara kana wanta hunduurrattu nama biratti kan hojjetu qarshiidha. Yoo qarshiin jiraate malee namni waa tokko gochuu hin danda'u. Namni qabeenya baay'ee qabaate immoo qarshii baay'ee qabaate nama hin qabu yoo ta'e faayidaa hin qabu. Maaliifanii silas achitti isin eebbiseera, asitti isin eebbiseera. Nama gaarii hojjetu gaarii dhumatu isa quunnama jechaadha. Homaa miti waan biraa wanti argamu hin jiru. Gaarummaarraa gaarummaadhumatu argama. Qajeelummaarraati qajeelummaadhumatu argama. Hammeenyarraati hammeenyumatu argama. Sila abbaan keenya sanyas akkuma dubbachaa turan lubni girmaan fa'aa fakkeenya boqonnaa 19:17 gubbaa irratti hiyyeessaatiif kan raawwatu yookiin immoo kan laatu waaqayyoodhaaf liqeessaa jedha. Arjaas deebisee immoo arjummaan isaa deebisee isaaf kaffalaafi jedha. Namni hiyyeessaaf raawwatu hiyyeessaaf liqeessu waaqayyoodhaaf liqeessa. Akkuma kanas immoo arjummaan isaas immoo deebisee isaaf kaffalamaa jedha. Fakkeenya boqonnaa 19:17 gubbaa irratti maaliifan kana deebisee boleettiin keessan walatta haannaan gaaddiseen walatta haannaan qarshiidha kan isheen argite. Qarshiin kun immoo otoo dhiisne homaa tokko gochuu hin danda'u. Homaa tokko raawwachuu hin danda'u. Haa ta'u malee garuu qarshiin sun deebi'ee mi'aayee urgaa'ee bitamee waan hundumaa gaafa mi'aawu sadarkaa kanatti nama makana. Dhugaa dubbachuuf taanaan qarshiin kunii fi haalli hojii kanaa waliin madaalu. Har'a birriin 10,000 jechuun hoolaa tokko bitti otoo hoolaas binnee raanneeti. Tooftaadhaan inni biraan immoo qarshii kana qofaa otoo jara kana laannee dhiisnee raanneeti faayidaa hin qabu. Yookiin immoo nyaata qofaa nyaata jedhame sana isheen amma boleettiin keessan gaaddisee walatta haannaan nyaata qofaa naaf hojjetamuu jette. Nyaata jechuun kun oshuma maqammasan kana amma sa'aatii 3 irratti kan nyaatan kana sa'aatii 6 irratti hin beela'u. Waa tokko gannatti maal barbaachisa irra guddaadha nyaata miti uffatadha. Nyaata eenyumtu laachuu fi danda'a. Namni baay'een immoo kana yaadu dadhabdootaaf. Kanarraa kan ka'u nyaata xiqqoos goonee uffata xiqqoos goone jenneetu dhimma kana kan yaadne akka itti yaadnee fi haalli adeemsa keenya tokko taane nuti kan yaadne adeemsa kaleessaatti kan yaadne haala gabaa kaleessaatti yaadne gaafa dhaqnee keessa gallee garuu haala jiru laallu dhugaa dubbachuuf taan har'a re'een tokko hoolaan tokko 8,000 7,000 meeqadha. Farsoon sadarkaa farsootti buddeen sadarkaa buddeenaatti mi'eessituu garaagaraa kan akka shunkurtii kan akka waan garaagaraa sadarkaa kanatti gaafa laallu qarshii yaadame birrii 8,000
8,500 harka keenya kan ga'e. Hin ta'u jennaan 1,500 dabalii jenneeni hin dabalte. Waliigalli isaa akkuma sila isinitti himne qarshii 10,000 waliigalatti 10,000 fi 483 dha wanti kun kan raawwate. Gaafa xumuramee ilaallu immoo baay'ee ta'uu gammanne. Maaliif yoo jettanii namni inni kun amma tokko qammasee namni inni kun amma tokko uffatee ba'uu jechuun kana caala wanti nama gammachiisu hin jiru. Waaqayyo sinaa eebbisu. Dhugumatti walatta Sillaases yeroo baay'ee hojiiwwan barakatee akkasii kan yeroo baay'ee waliin hojjenneerra. Walatta Tsaadiqii walatees wantichaa turte. Isheen nagagaltees hojii baay'ee waliin hojjenneerra. Obboloonni keenya kunis immoo guyyaa har'aatitti himnaan si faana dhufan kun namummaan keenya kanadha. Kiristaanummaan keenya kanadha. Kiristaanni bakka waamametti tole kan jedhu bakka ajajametti ajaja sana fudhatee deebi'ee kan hojjetudha. Lubbuudhaaf ta'a. Fooniif miti waan ta'eedhaaf. Egaa akkuma beekamu namni waa baay'ee wal fayyada. Kan akka abbaatti, akka barsiisaatti, abbaan keenyas akkuma kana waan beeknu waan dandeenyuutiin isin immoo waan boriiftaan isin barbaachisuudhaan bifa gorsaatiin waan garaa garaatiin isin duukaa jirra waan ta'eedhaaf akka waamnee isin erganne isinis immoo waamaa nu ergadha. Kabaja guddaa isin irraati qabna. Ijoollee akka keessanii qabaachuu keenyatti guddaa gammanna. Walatta Sillaases akkuma kana iddoo akkasii deeme jennaan jechuun hin jiru. Waan akka siraa hodhannaan tole jechuudha malee hin afaashii keessaa hin bahu. Akkuma kana dhugumatti achi teessee isheen qarshii ergitee isin immoo as teessanii dhiphina baay'ee qaba. Waxiin naa ga'aa laataa, buddeen naa ga'aa laataa, farsoon naa ga'aa laataa, akkamittiin bilcheessaa, akkamitti shunkurtii muraa, qodaan eessaa dhufaa, zayitiin akkamitti barbareensaa, soogiddisaa, akkamitti bishaansaa, waa baay'ee cinqii baay'ee qaba. Akkuma abbaan keenya dubbatanii isin caalaa beekna teenyee nyaachuu qofa otoo hin ta'in akkamitti akka dhufu akkamitti akka hojjetamu har'a bar dinnicha waaddatanii nyaachuun hammam akka ulfaatu ifa waan ta'eedhaaf kabaja guddaa argadhu ganniinis hundi keessan eebbifama. Waaqayyoon sinaa eebbisu, Gabrieliin sinaa eebbisu, karaa keessa fuulduraatti gufuu waa kaasu. Jireenya keessan kaayyoo keessan irratti waan yaadamee jiru waan nama gaariitti jijjiire gufuu fuuldura keessan jiru sana karaa diriiraa isinii taasisee Waaqayyoon sinaa eebbisu. Eebbifama waggaa waggaatiin Waaqayyoon nu qaqqabsiisu. Dhugumatti bara hamaa kana keessa bara gidiraan kee baay'ate wal ajjeesuun wal qoduun keetti baay'ate kanatti hojii qulqullaa'oo hojjetanii qulqullummaan deddeebi'uunsaa waan gaariidha waan ta'eedhaaf inni gaa'ela hin qabne gaa'ela isaa, inni fayyaa hin qabne fayyaa isaa, inni yaada keessan boriiftaan yaada baay'ee yaaddan Waaqayyoon sinaa eebbisu, karaa keessan siniif haa milkeessu, kan nama qoru kan nama dogongorsiisu hafuura seexanaa hafuura hamaa afur hamajaajii hunduma Waaqayyoon isin irraatti haa qabu. Guddaa galatoomaa baay'ee isin kabajnaa baay'ee isin jaalannaa baay'ee nu kabajanii kabaja guddaa argadhaa eebba guddaa argadha Waaqayyoon isin haa eebbisu nagaa argadhaa nagaatiin galaan isin jechuudhaaf asitti isin qabsiise. Boriiftaanis wal faana jirra wanta isin ergamu mallutti immoo akka abbaattis akka barsiisaattis isin faana jirra waan ta'eedhaaf guddaa galatoomaa nu jiraadhaa mana isin baatanitti nagaan Sillaases isin faanaa galu eegumsi ergamaa qulqulluu Mikaa'elii isin faanaa ta'uu eebba guddaa argadhaa nagaa argadhaa jaalala argadhaa hojjedhaati eebbifamaa gaa'ela keetti milkii hojii keessan keessatti fiixaan bahinsa Waaqayyo isiniif haa kennu. Ayyaana ifaa du'aa ka'umsa isaatiin gooftaan keenya kan nu qaqqabsiise ayyaana ifa ol ba'uutiin gooftaan keenya nu qaqqabsiisu. Akkuma kana dhibee biyya keenya keessa galee jiru kana Waaqayyo nurraa haa qabu. Wal waraansa wal ajjeesuu wal cabsuu wal saamuu biyya keenya keessatti dhaga'amaa jira Waaqayyo nurraatii haa qabu. Ganna nagaa nu taasisee kan faca'u nu magarsee kan dhibame nu maaree kan hidhame nu hiikee gooftaan keenya nagaasaa nuuf haa baay'isu. Nagaan akka baatan nagaatiin galaa gatii dadhabbii keessanii Waaqayyoon isiniif haa herreegu. Dafqa isin dafqitan aara isinitti aare kana kallattii garaagaraatiin dadhabbii isin raawwattan kana Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebba argadhaa nagaan kan nu bulche nagaan nu haa oolchu qulqullicha Yohaannis cuuphaarraati eebba san nurraa bulchu gooftaan keenya. Yaa abbaa keenya jennee isaa kadhannu yaa abbaa keenya samirra kan jiraattu maqaan kee qulqullaa'u mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee samirratti akka ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u buddeena keenya har'a ga'u nu kenni akka keenya nu dhiisnutis kan yakkinu akkuma dhiisnuuf qorumsatti nu galchi namaarraa nu oolchi malee mootummaan kan keetu humnis galannis bara baraan amii yaa giftee dubroo maaraaf nagaa ergama qulqulluutiin nagaa sin jennee argatiin dubaroodha foon keetiin dubaroodha yaa Waaqayyo siif galanni haa ta'u ati dubartoota keessaa kan eebbifamte firiin garaa keetii kan eebbifamte kennaan guutamte gammadii Waaqayyoon si wajjin jiraa'u jaalatamaa ilma kee gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos irraa dhiifama nu kadhu cubbuu keenya akka nuyi sufan qorattamiin gooftaan keenya uumaan keenya Sillaaseen hunduma keenya nu haa eegu Waaqayyoon isin haa eegu Waaqayyoon isin haa eebbisu Waaqayyoon isin haa kabaju kabaja guddaa argadhaa mana nagaatii baatanii mana nagaatti galaa Waaqayyoon isin faanaa ta'u maqaan Waaqayyoon isin haa eegu Waaqayyoon isin haa eebbisu eebbaa argadhaa nagaa argadhaa nagaatiin galaa guddaa galatooma.